Baxaariyaan bilbila keessanidha yookiin chaarjariin bilbila keessanidha yeroo dheeraa yoo isiniif hin turre yookiin yoo isiniif hin barakanne viidiyoo irraa kana keessatti appilikeeshinii baxaariyaa bilbila keessanidha isiniif qusatuu danda'uun isin barsiisa. Hayya daawwattan kiyya viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan jalqabaadha. Hayya appii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessanii galtanii achi booda bakka sarchi kana irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchi kana irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajoo jalarra isinii baasa irratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com hojii irratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaa sitti sifataa osoo ta'e koonsarchii irratti yeroo tokkoof kilikni gootu bakka sarchi kana irratti qubee baa taa raa barreessite achi booda sarchii fuulduraa sanatti kilik gootu sarchi goositu achi booda haala kanaa suuraa sana isinii fidaa suuraa sana irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda aappichi gabbuufachuudhaaf sirra olutaa gaddeemtu minumaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawunlood kiyya turti daawunloodii sararratti tuttaniitii aappii kana bilbila keessanirratti gabbuufattanii hayya daawwattan kiyya aappii gabbuufattanii yeroo galtan aappiin kun haala kanaan isiniif banamaa asirratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda kun haala kanaan rungaatee ta'ee oonii ta'ee jechuudha. Egaa haala kanaan oonii ta'ee rungaatee ta'ee jechuudha hojii isaa jalqabee jira. Haala kanaan aappii kana fayyadamuudhaan baxaariyaan bilbila keessanidha yeroo dheeraa akka isiniif turu qusatuu dandeessan yookiin aappiin kun isiniif qusatuu danda'a jechuudha. Egaa daawwattan kiyya aappii kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer oliif godhaa.